Harka fuunee kam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota Waliif TV nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jechaa oduu guyyaa irraaf qindeeffannee isin biraan geenya. Oduu guyyaa irraa kan isinitti himu Andaraartuu Garbaati. Magaalaan Finfinnee fi magaalaan Atalantaa waliin hojjechuuf walii galanii. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen jila kantiibaa magaalaa Atalantaa Andree Diikaansiin durfamu waliin mari'ataniiru. Kantiiboonni lameen marii isaaniin booda ibsa miidiyaaleef kennaniin dhimmoota magaalonni lameen waliin hojjechuu danda'an irratti mari'achuu ibsaniiru. Hariiroon magaalota lameenii balallii haaraa daandiin qilleensaa Itoophiyaa gara Atalantaatti eegale bu'uura godhachuun kan eegale ta'uu Aadde Adaanech ibsaniiru. Magaalota lameen gidduutti haala hariiroo diinagdee fi hawaasummaa guddisuu danda'an irratti mari'achuu kaasaniiru. Kunis magaalaa Finfinnee bakka ga'umsa tuurizimii taasisuu fi investimentii babal'isuuf carraa kan uumu ta'uu ibsaniiru. Magaalaa Finfinneetti miseensi poolisii hojii raawwachiisaa olaanaa aanaa ajjeese to'atame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqoositti miseensi poolisii hojii raawwachiisaa olaanaa aanaa 8 ajjeese to'atameera. Hojii raawwachiisaa olaanaan aanaa 8 har'a naannawaa sa'aatii 4tti wayita hojii idileerra jiran ajjeefamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera. Qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Qiirqoositti miseensi ofiisaarraa poolisii hawaasaa buufata tajaajila poolisii naannawaa Kaasaanchis kan ta'e dhimma dhuunfaanaaf raawwachuu qabda jechuun yakkicha raawwachuu ibseera. Poolisichi to'annoo jala ooluun qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu ragaan poolisii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Poolisiin magaalaa Finfinnee gochicha daran akka balaaleffatu ta'uu ibseera. Godina Ammaarootti sa'a 48 darbe keessatti dhibee koleeraatiin lubbuun namoota 4 darbe. Naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa godina Ammaarootti sa'a 48 darbe keessatti lubbuun namoota 4 dhibee koleeraatiin darbu biiroon eegumsa fayyaa godinichaa Addis Istaandaarditti himaniiru. Dhukkubichi kan babal'ate nama dhukkubichaan qabamuun godina Booranaa magaalaa Moyaalee yaalaaf gara buufata fayyaa Burjiitti yaalamaa turuun erga lubbuun isaa darbee gara godina Ammaaroo ganda Golbeetti geeffameen walqabatee ta'uu biiroon eegumsa fayyaa kun addeesseera. Namoonni dhukkubichaan qabaman 2 aanaa Gallaanaa, aanaa Maxxaaree, Kombolchaatii dhufuun hospitaala sadarkaa 1ffaa Kelleetti wallaanamaa turuun lubbuun isaanii akka baraarame ibsameera. Qulqullina waloo dhuunfaa eeguunii fi kuduraa fi muduraa soorachuun weerara dhibee kanaarraa of tiksuun barbaachisaa ta'uun eerameera. Bishaanii fi aannan ho'isanii dhuguu fi nama dhukkubichaan faalamerraa of fageessuun fayyaa akka tikfatan dhaamameera. Karaa biraatiin aanaalee yeroo fi Gaanaa keessatti weerara ji'a tokko dura mudateen lubbuun namoota 3 darbuu danda'eera. Itoophiyaa fi Paakistaan damee saayinsii fi teekinooloojiin waloon hojjechuuf walii galanii. Itoophiyaa fi Paakistaan damee saayinsii fi teekinooloojiin waloon hojjechuuf waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigaltichi ministeera saayinsii fi teekinooloojii Itoophiyaa fi kan Paakistaan gidduutti mallatteeffame. Waliigaltee magaalaa Islaambaaditti gaggeeffameen biyyoonni lameen damechaan muuxannoo qaban wal jijjiiruu fi dandeettii isaanii kan itti mul'isan ta'uun eerameera. Waliigalticha kan mallatteessan ministeerri deettaan ministeera saayinsii fi teekinooloojii Dr. Foyizaa Amiin waliigaltichi biyyoonni lameen damee saayinsii fi dhaabbileen kalaqa akka waliin hojjetaniif riqicha kan uumu ta'uu eeraniiru. Gorsaa olaanaan ministeera saayinsii fi teekinooloojii Paakistaan Zaaniul Abaadiin waliigaltichi Itoophiyaa fi Paakistaan gidduutti tumsa haaraa kan uumu ta'uu ibsaniiru. Waliigaltichas yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolchuuf ministeerichi murannoo qabaachuu ibsuu isaanii ragaan ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Oduu biyya alaatiin ammoo marii torbaniif godhameen booda qaamoleen waraanaa Sudaan lamaan darara lammiilee nagaa hanqisuuf walii galanii. Raayyaan ittisaa Sudaanii fi humnoonni RSF fi jaarsummaa US fi Saudiin torbaniif mari'achaa erga turanii booda ammas waliigaltee nagaa mallatteessuurra osoo hin gahin hafanii. Haa ta'u malee namoota nagaa waraanaan danqamaniif eegumsa gochuuf balaarraa baraaruuf wal ta'aniiru. Qaamoleen lameen namootni nagaan waraana keessatti danqaman nagaan akka ba'an daandii saaquu nageenya hojjettoota deeggarsa namoomaa dhiyeessan mirkaneessuu fi namoota nagaa akka dahootti fayyadamuu dhiisuu irratti wal ta'anii. Jeneraalonni lameen ammatti dhukaasa dhaabuuf wal hin taane. Guyyaadhuma jimaataa kanayyuu magaalaa Kartum keessa haleellaa qilleensaan waraanni deeggarame geggeeffamaa oole.
Mariin kun Saudi Arabiyaatti jaarsummaa US'if Saudiin geggeeffamaa ture. Qondaalonni US qaamoleen lamaan deeggarsa namoomaa dhiyeessuu irratti wanti jedhan shakkii qabaatus ni raawwatama abdii jedhu qabu. Haleellaa fi saamicha deeggarsa namoomaa irratti geggeeffamu hir'isee namoota deeggaramuu qaban qaqqabuuf abdataniiru. Qaamoleen waraanatti jiran lamaan waliigaltee nagaa raawwachuu irraa fagoo jiru jetti US. Jaarsoliin araaraa dhimma dhukaasa dhaabuu fi tooftaa ittiin hordofan qopheessaa akka jiran gabaafameera. Donald Trump ol iyyannoo gaafatanii. Donald Trump haleellaa koorniyaa raawwatan jechuun adabbii $5 miliyoona akka kaffalan itti murtaa'e irratti ol iyyannoo gaafataniiru. Manni murtii olaanaa federaalaa magaalaa New Yorkitti argamu guyyaa lamaan dura dhimma Donald Trump irratti murtoo laatee ture. Manni murtichaa Trump bara faranjootaa bara 1990 keessa gaazexeessituu fi barreessituu Elizabeth Jean Kallor irratti haleellaa koorniyaa raawwatan jechuun $5 miliyoona akka adabaman itti murteessuu BBC'n gabaaseera. Trump nama dhuunfaa jedhamtee hin beeku jechuun waakkatanii turani. Guyyaa kaleessaa immoo adabbii itti laatame irratti ol iyyannoo dhiyeeffataniiru. Daawwattoota keenya oduu guyyaarraaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwataa turtanidha. Andaraartuu Garbaatii nagaatti.